Muummee Abiy waliin mari'atan gaaffii dhiyeessanii fi deebii argatan roobni cimaan lolaa uumuu danda'u akka eegamu akeekkachiisa kenname hariiroo United Arab Emirates fi Itoophiyaa yeroo gabaabaa keessatti isa guddicha ta'e irratti yaada Ambaasaadder Umar Hussein akka biyyaatti waa baay'ee fayyadamaa jira. Jarri kun jaalalli biyyoota lamaanii fi uummata lamaan gidduu jiru wanna addunyaa irratti walitti dhufeenya jiru all extraordinary. Odeessa kaanis qabnaa saganticha kan hin dhiyeessu Angalaana Balaay. Paartileen siyaasaa ministeera muummee Abiy Ahmed waliin mari'atan hojiilee misoomaa kamuu caala nageenyaa fi tasgabbii uummataaf dursa kennuun akka barbaachisu kaasuu dubbatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wiixata kaleessaa dhaabbilee siyaasaa mormituu waliin hojiilee amma dura hojjetan irratti namoota siyaasaa irraa deebii barbaaduuf saganticha qopheessuu ibsanii turan. Dura teessuu itti aantuun dhaabbata Itoophiyaa Social Democratic Party jedhamu kataan Dr. Rahel Baafee dhimma ijoo ka'e BBC'tti himaniiru. የአማራ ክልል ጦርነት ወራኒ ናኖ አማራ ከትግራይ ፊ ወልቲ ቡኢንሲ በከካኒስ ሄዱን ጅሩ ዋን ጤፍ ሞቱማን ድብዴዋን ከነዳቡፍ ማሊፍ ሐለፎዬ ቀቡን እንሶቾ ደበለታን አሞ ሞቱማን ኮሙኒኬሽኒ ወራነ ዳቡ ደንዴሲሰንረ ወራንቸ ኢትፉፍሲሱ በርባዱ ፈካታን ማሊፍ ጨለቅሰ ከነኦ መሪዳን ፍሩን ሂምበርባችሱ ጋፊን ጀዳን ካኒሩ ሞሚቺ ሚኒስቴራስ ዴቢ ከነኒሩ ወልቲ ቡኢንሰ በየኬሳ ኢትፉፍሲስና haallitti jenneen jiru haala danda'ameen nageenyi akka jiraatu ni barbaannaa jechuun deebisuuf yaaliin godhan ni jira. Garuu gaaffiin mana keessaa ka'e inni ijoon piroojeektii kamiinuu olitti misooma magariisaa isaaniin olitti nageenyii fi tasgabbiin uummataa dursa kennamuuf ni barbaachisa. Haqni dursa argachuu qaba. Dhimmootni dursa argachuu malan kun maaliif mootummaa biratti hin ilaalamne? Kanadha hojiin isaa inni ijoo. Uummatni nagaa argate nageenyi isaa eegame yoo jiraatudha misoomni kan isa barbaachisu. Misoomni uummata qollifate rakkisaadha. Bu'aan isaa hin mul'atu. Uummatni nyaatee quufee buluu dadhabe paarkii misoome keessa ooluu hin yaadu. Kanaaf dhimma dursa argachuu qabuuf dursi haa kennamuu kan jedhu mana keessaa ka'aniiru. ተጣጡ ላይ ቢሰራ የሚል ከቤቱ ተነሷል። Dura taa'aan paartii uummata Affaar obbo Muusaa Adam gama isaaniin sagantaa kanarratti dhaabbileen siyaasaa carraa gaaffii fi yaada ofii dhiyeessuuf argatan akka ta'utti hin fayyadamne jedhan ammoo mootummaan iftoomina agarsiiseera jedhan. አንደኛው የሰላም ጉዳይ ነው በደንብ የተነሳው የብሔራዊ ምክክር ጉዳይ wanti guddaan sirriitti ka'ee dhimma nageenyaati. Dhimmi marii biyyaalessaas ka'eera. Misoomni kooriidarii magaalaa Finfinnees ka'eera. Naannolee biyyattii adda addaatti lammiileen ni ajjeefamu. Nageenyi lammiilee rakkoo keessa galeera. Qaamoleen mootummaas kan mootummaan ta'inis hidhannoo qabaniin lubbuu lammiilee galaafachaa jiru. Kanaan walqabatee dhimmoonni jiran bal'inaan ka'aniiru. Dhimmoonni kun olaantummaa seeraa wajjin walqabatanii ka'an. Rakkoolee nageenyaa karaa nagaan furuu wajjin walqabatee deebii kennameen mootummaan rakkoolee jiran mariidhaan furuuf qophiidhaa kan jedhudha. Hooggantoonni paartilee hiree gaaffii dhiyeessuu argatanii turan. Garuu dhimmoota ijoo kaasuun carrichatti fayyadamaniiru yaada jedhuun qabu. Gaaffilee dhiyaatan irraa ka'uun deebii kennaman yeroon ilaalu garuu yeroo kaan caalaa iftoomina kan qabanidha. ሞር ግልጽኝነትን ያየሁበት ነው ከተጠየቁት ጥያቄዎች አንፃር ማለት ነው። Sagantaa kanarratti akka hirmaatan waamichi kan godhameef dhaabbileen akka KFO fi ABO sagantaa kanarratti hin hirmaanne. Dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa uummataafis nuufis bu'aan qabu jechuun sababa irraa hafan BBC'tti himanii turan. Guyyaa ministeerri muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufan waggaa 6ffaa sababeeffachuun hiriirri deeggarsaa aanaalee fi magaalota Oromiyaa garaa garaatti adeemsifamaa oole. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti jiraattonni Itoophiyaa jabduun obbolummaa sabdaneessaa irratti ijaaramti ka jedhuu fi dhaadannoowwan biroo qabachuun hiriira kana bahaa oolan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed mormii uummataa booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 24 bara 2010tti ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun muudaman. Hiriirri deeggarsaa kun naannoo dhalootaa Abiy Ahmed kataate Oromiyaa keessatti malee naannolee kaan keessatti hin gaggeeffamne. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hiriirri bahame uummanni mootummaarraa amantaa qabaachuu akka agarsiisu ibsan. Ergaan uummanni keenya dabarse imalli badhaadhinaa bu'uura jabaa irratti ijaaramaa jiraachuu kan mirkaneessedha jedhan obbo Shimallis ergaa feesbuukii gubbaatti barreessaniin uummatni roobaa fi qorra hamaa tureen utuu hin daanga'in guutuu Oromiyaatti mootummaa sagaleen filateef aantummaa qabu agarsiisee cimnee akka hojjennu hamilee nu ta'eeraa jedhan. Kana malees sirna federaalizimii sabdaneessaa irratti bu'uureffates akka jajjabeessan himaniiru. Bakkeewwan hiriirri deeggarsaa itti ba'ame keessaa tokko
Moyyaaleedha. Magaalaa Moyyaaleetti qondaala mootummaa akka ta'an obbo Galgaloo Aagaa hiriirri deeggarsaa ganamarraa qabee adeemsifamaa akka turee fi dhaadannoof kaayyoon isaa injifannoo keenya ni tikfanna kan jedhudha jedhu. Yoo xiqqaate namni gara 260 oli hiriira namooti argaman qaamolee hoggansa olaanaa magaalichaa dargaggoota dubartoota maanguddoota Kaalee injifannoowwan argame aktiifannoo fi deeggarsa muummichi ministeera keenyaa waan ta'e inni hojjete akka galmaan ga'een injifannoo argannaa aktiifannuuf fedhumaan uummatii garama saaphaa lama jambaree hundinuu garamaan ba'an. Jiraattonni magaalota Oromiyaa tokko hiriira kana dirqamaan hojii daldalaa keenya cufnee akka baanu taasifamne jechuun dubbataniiru. Obbo Galgaloon magaalaa Moyyaalee keessatti hojjettootni caasaalee mootummaa fi uummannis fedhiin malee dirqamaan hiriira bahaa hin jiru jechuun himan. Magaalota lixa Oromiyaa Dambidolloo, Shaambuu, Gimbii, Naqamteef kaanittis jiraattotni dhaadannoolee hooggansa jijjiiramaa tumsuuf nageenya hundaaf hundis nageenyaaf jedhuu fi kaanis qabatanii hiriira kana bahuu isaanii OBN gabaaseera. Jiraataan magaalaa Mandii BBC'n dubbise tokko ammoo hiriirri deeggarsaa adeemsifame hin jiru garuu hojjettootni mootummaa galma keessatti walitti qabamanii sagantaa kabajaa gaggeessaa turan jedhan. Erga Abiy Ahmed ministeera muummee ta'anii waggoota 6 darban Itoophiyaa keessatti jijjiiramootni hedduun dameelee dinagdee dhaabbilee alaaf banaa gochuu hojiilee bu'uura misoomaaf turizimii dabalatee kaanis hojjetamaniiru. Ammoo waraanni waliin gaagaan waggaa 2 ture kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameera. Ammas kutaalee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti sochiin hidhannoon gaggeeffamaa jiru qormaata ta'ee jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates yeroo gabaabaa keessatti akkaan kan jabaate faayidaa biyyoota lameenii eegsisuu irratti waan bu'uureffateefi jedhan UAE'tti ambaasaddara Itoophiyaa akka ta'an Umar Hussein. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirates erga eegalee waggaa gabaabaa ta'us biyyoonni lameen hariiroo addaa qabu jedhama. Keessattuu erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed aangoo qabatanii michummaan biyyoota lameenii akkaan dabaleera. UAE fi Itoophiyaan erga hariiroo isaanii cimsuu eegalanii waliigalteewwan hedduu waliif mallatteessaniiru. Waliigalteewwan kun irra guddaansaa dhimmoota dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaati. Yeroo dhiyoo ammoo dhimma waraanaa dabalatee biyyoonni lameen seektaroota 18 irratti waliigaltee waliif mallatteessaniiru. Biyyoota galoo galaanaa keessaa Itoophiyaan UAE waliin hariiroo addaa qabdi maaliif akka jedhamtuu fi sadarkaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimmoota kaan irratti UAE'tti ambaasaddara Itoophiyaa akka ta'an ambaasaddar Umar Hussein BBC waliin turtii taasisaniiru. Akka biyyaatti waa baay'ee fayyadamaa jirra. Jarri kun jaalalli biyyoota lamaanii fi uummata lamaan gidduu jiru wanna addunyaa irratti walitti dhufeenya jiru all extraordinary. Potentiaalii immoo yoo ilaaltu biyyootni wanna biyya keessa oomishamu nama biyya jiruuf ga'a miti. Nummoo caarraa lafti bishaan qonni wanna biyya sanarraa gara kana dhufuu danda'u tokko lama miti. Inni jalqabaa fi ol'aanaan nuti amma irratti honna gochaa jirru biizinasa irratti haa xiyyeeffannu. Kaawwanii ol biizinasa irratti haa ta'u which is economy investment kana irratti haa ta'u jedhamee sirriitti hojjetamaa jira. Barnoota irratti haa ta'u jedhamee sirriitti hojjetamaa jira. So ammallee taanaan ani jara wajjinillee kan walitti dhiyaannee hojjechaa jirru very tailored xiqqoo akka biyya keenya irraa adda wanni godhu jarri kun waraqata saayinsaawatti amana. Namni keenya immoo akkanuma dubbatee biraa deemu wannoo godha. Akkasitti hin ta'u waraqata fiizibiliitii qabu. Projektii gaarii qabu. Hojjetanii dhiyeessuu gaafata. Isa kanarratti ciniinnannee seektaraan adda baafnee hojjechaa jirra. Kun immoo yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemaa jira. Haalli nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa gaafa deeme carraa turizimii fi haala qilleensaa gaarii Itoophiyaan qabdutti fayyadamuuf lammiileen UAE hedduu gara Itoophiyaa akka dhufanis himu ambaasaddar Umar. Given that haalli biyyi keenya keessa jiru kun yoo sirriitti jijjiiramaa nageenyi bu'aa deemu jarri kun destinationiin isaanii achi ta'a. Achi kadhaqam baay'ee investimentii qofaaf miti. Qilleensa kennaafillee qilleensa baay'ee nama hawwatu turizimiif mijataa ta'e qabna. Ittiin hojjenne kanarratti sirriitti hojjenne amshur wanni baay'een hin jijjiiramee dhiyaata. Anaaf hundaa ol diinagdee namni biyyaas qabu hiyyummaaf biyyallee ka ol qabu qabeenya hamma qabduun mataa ol qabatee deema namni ati qabdullee jechaadha. Namni biyya namaa deemee cabee ka buluufillee kanaaf so kana keessaa ba'uu ka dandeenyu yoo diinagdee irratti xiyyeeffanne jennee isarra hojjetaa irra amshur gara kanaanillee milkoomnee dhiyaata. Yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa hanga 300,000 ta'an UAE keessa jiraatu.
isaan keessaa kanneen carraa hojii barbaacha osoo leenjii ogummaa gahaa hin qabaatiin mana namaafaa hojjechuuf garas imalan hedduudha. Kanarraa kan ka'e rakkoolee garaagaraa isaan mudatu hambisuuf mootummaa UAE waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa akka jiranis Ambaasaddar Umar dubbataniiru. Keenya dura rakkoon ture namni oduma leenji'ee sartifaa hin ta'in baadiyyaarraa ka'ee keessattuu dubartoonni ijoollee qonnaan bulaa ta'an kan eessatti sokkeettiin akka suuqamu beenne waliigaltee nama wajjin koominikeeshinii kan qabne dhufanii callisaniitumaan dhufanii seenu. Tokkoffaa ejantoota leegaal ta'an jajjabeessuun. Treeningii kennee fi ministirii isa wajjin illee walitti hidhamnee amma jaroo jajjabeessinu inni kun xiqqaachaa dhufaa jira. Karaan biraa immoo warra wajjin hojjechuudha Oromasii kan hojii. Amma poolisoota wajjin wannoo qabnaa isaan wajjin hin hojjannaa nama argitaniif qabdanii darbuu odoo hin taane mee rakkoo isaa irratti waliin haa dubbannu. Warra hidhamanillee mana hidhaallee dhannaa. Mana hidhaallee dhannee maaliif hidhame jennee koozii isaa addaan baafnaa gariin baay'inaan badii namni kenna uumurraayi. Hundaa ol garuu barsiisuudha. Treeningii kennuudha. Odoon ifanne yeroo garaagaraatti deebitee kana gochuudha. Yoo kana goone aamshoor xiqqaachaa dhufa. Yoo biyya biraa wajjin wal bira qabdee ilaaltu rakkoon as jiru xinnaadha. Garuu sadarkaa immoo isaan irra gahan the system the technology irra gahan yoo ilaaltu immoo baay'ee hojjechuu dandeenya kanaa oola. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti maqaa Barakat Gabareewaa yookaan Barakat Qonnaan Bultittii jedhamtuun beekamti. Akkasumas oomisha qonnaa muduraa fi fuduraa irratti bobba'uun akka itti milkooftes yeroo hedduu miidiyaa hawaasaa irratti qooddi. Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessatti qotee bultoota kaan waliin oomisha qonnaa gatii rakasaan dhiyeessuun namoonni kallattiin akka bitataniif carraa banuu BBC'tti himteetti. Kanaan dura oomishaalee akkuma qotee bulaa kaanii daldalatti gurguruun daldalaan ammoo gabaa giddu galeessatti dhiyeessee caalmatti akka irraa fayyadamu himti. Amma garuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee giddugala gabaa qotee bultoonni kallattiin oomisha isaanii dhiyeessanii itti gurguran keessatti hirmaachuun oomisha ishee gabaaf dhiyeessitee qaala'insa gabaa to'achuu keessattis gumaachaa akka jirtu BBC'tti himteetti. ሱቅ አልነበረኝም። ምርት ይዤ ስመጣ ወደ ገበያው ምርት ስልክ suuqii qabuun ture yeroon oomishee ergu akkuma qotee bultoota kaanii mankuusaa daldaltootaa seena ture. Isaanis kan koomishinii kan ittiin buusanii baasan kan kiraa fi baasiiwwan biroo herreeganii birrii nuuf galchu. Amma ergan suuqii argadhee reef torban lama ji'a 3-4 dura giddugalluuwwan ijaaramanii turan. Giddugalluuwwan baay'ee gurguddaadha. Tokkoon isaanii qotee bultoota 300 ol qabachuu kan danda'anidha. Achi seenuuf ulaagaalee garaagaraatu jira. Ulaagaawwan sana guunnee qotee bultoonni seenne jiru. Uummannis kallattiin nu bira dhufee waan barbaadu bitatee deemuu danda'a. Biyya Ayirlaand jiraataa akka turtee fi gara Itoophiyaatti deebi'uun hojii qonnaa irratti bobba'uu kan himtu magaalaa Finfinnee keessatti qotee bultoota hedduu waliin ta'uun gatii qotee bulaatiin oomishaalee akka timaatimaa fa'aa qarshii 10 irraa kaasee gabaaf dhiyeessaa akka jiran himti. ገበሬዎች አሉ፣ ነጋዴዎች አሉ፣ ንግድ ቢሮ አለ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ ራሱን የቻለ ኮሚቴ ጥናት አንዳንድ ጊዜ ቢሮን ደልደለ magaalaa Finfinnee jira. Akkasumas koreen qorannoo gatii gabaa of danda'ee jira. Yeroo tokko gabaan akkaataa hin malleen gatiin ol ka'uu danda'a. Yeroo oomishni hedduun jiru immoo gabaan garmalee gadi kufa. Gatiin garmalee gaafa kufu qotee bultoota gabaa keessaa yookiin hojii keessaa baasa. Rakkooleen akkasii akka hin mudanneef koreen hundaa'e kun gatii gabaa murteessa. Bu'aa addaa ta'e hin godhu. Akka nutis hin kasaarree fi oomishuu waan qabnuu fi hanga parsantaa 10 qofaa murteessu. Gatii murtaa'e sanaan gurgurraa jechuudha. Qotee bulaanis humnaan ol gatii akka jalaa hin kufneef akkasumas uummanni sodoo hin miidhamin bitee akka fayyadamuu fi gidduu seenuudhaan biiroon daldalaa hojii gatii tasgabbeessuu hojjeta. Gatii qotee bulaa jechuun kanadha. Gatii koomishinii fe'ee osoo ittiin dabalamin kallattiidhaan uummataaf dhiyeessuudha. Fakkeenyaaf amma kan yeroo gatiin timaatimiidhaa itti gadi bu'eedha. Hanga hammaa suuqii keessatti birrii 25 hanga 30tti gurguramaa jira. Nuti amma birrii 10 kaasee hanga birrii 17tti gurguraa jirra. Itoophiyaa bakkeewwan hedduutti roobni arfaasaa baranaa cimaa akka ta'u Inistituutiin Meetiiriyooloojii Itoophiyaa beeksise. Bakkeewwan biyyattii kamtu rooba cimaa akka argatanii fi maaltu akka eegamu dhaabbatichatti daayireektara raagaa haala qilleensaa fi akeekkachiisa duraa akka ta'an Dr. Asaaminoo Tashoomaa dubbisneerra.
በበልግ 2016 ዓመተ ምህረት ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖር የኢትዮጵያ ሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ወቅቲ አርፋሳ በረኮ ለማፍ ቁረጃቲ ሃንጊሩ ባድሌን ወለ ከጅራቱ ኢንስቲትዩቲን ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ራገ ከኘቱ ሀልቲ ሮቢ ወቅቲ ቻቴ የገሉ ሲውላሉ ከአበባ ፊ ግዱ ገሌሳ ፊ ኪበል ጠብየ ኬኛት ደፌ ከየገሉ ጂአ መጂ ደርቤ በረኮ ለማፍ ቁረጃ ቡአራ ጋል ቅሌንሳ ይፈጎነ ቱ ጂአ ደርቤ ወፍረኔ ኬሱማ ባሃ ፊ ኪበት ግራይ ባና naannoo Amaaraa, naannoo Affaar, naannoo Giddu Galeessaa fi baha biyya keenyatti wal keessa kibba biyya keenyaa hanga rooba idileen olii argatanii turan. Naannolee biyya keenyaa 40 ta'an keessatti roobni hangi isaa baay'ee guddaa ta'e milimeetira 96 kan itti galmaa'e naannoleen biyya keenyaa jiru. Hanga roobaa guyyoota kurnan dhufanii fi ji'a ebilaa ibsuufis yaalameera. Keessumaa yeroo kana ta'eewwan haala qilleensaa qaama bishaanii fi qilleensa naannoorratti mul'ataa jiran rooba arfaasaatiif haala mijataa waan uumaniif hangi roobaa argamu hojiilee qonnaa waqtii arfaasaa hojjetamaniif faayidaa guddaa akka kennu akkasumas dhiyeessii bishaanii fooyyessuuf faayidaa olaanaa qaba. Ogeessi raagaa haala qilleensaa kun rooba cimaa eegamu kanaan naannolee kamtu lolaadhaaf akka saaxilamanii fi bakkeewwan kanaan dura roobni cimaan itti mudataa ture of eeggannoo barbaachisaa akka taasisanis dhaamaniiru. በሀገር አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በአዋሽ ተፋሰስ የስምጥ ሸለቆ የዋቢ ሸበሌ bakkeewwan yaa awaash sulula qinxamaa waabi shabalee oomuufaa akka biyyaatti lolaa baay'ee cimaa waan ta'eef kan saaxilamanidha jedhamee akka biyyaatti kanneen adda bahanidha. Kanaaf naannolee kana keessatti of eeggannoo barbaachisaa gochuun murteessaadha. Dabalataanis magaalaa keessatti bo'oowwan bishaanii fa'aa banuun qophii dursaa gochuun gaariidha. Addumatti kibba Affaar baha naannoo Amaaraa Hararii fi Dirree Dhawaa dabalatee baha biyyattii akkasumas naannoo Somaalee giddu galeessa biyya keenyatti roobni baay'ee cimaa ta'e akka jiraatudha. Raagni haala qilleensaa keenya kana keeku.